namni waaqa isaa goomsuuf fagummaatti jal'ina mana isaa kaawwate baadawaasaa. Nagaani faraarri waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtootaaf jaallatamtoota hordoftoota kisitu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Gooftaan galata guddaa fudhatu. Akkasuma namoota YouTube koo hordoftoota taatan amantaa biraallee kan hordoftan nagaan isiniif haa baay'atu. Akkasuma immoo namoonni haaraa karaa YouTube kootti dhuftan YouTube kan koo subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a, like gochuun na jajjabeessadha. Akkasumas immoo deebinee obboleettii keenya Saaroon wajjiniin wal argineeti jirra. Gaafiif deebii wal gaafannaa. Gaafiif deebiin kun immoo har'a qoosaa osoo hin taane waa'ee macaafa qulqulluuti jechuudha. Macaafa qulqulluu keessaa yookiin immoo sagalee waaqayyootiin dubbiilee wal qabatan wal gaafannaa. Gaafii kana immoo deebii dhaloonni illee irraa barachuu danda'an walii akka deebisnuuf jechuudha. Obboleettii keenya Saaroon baga nagaadhaan dhuftee akkasumas immoo obboloonni YouTube isheedha Saaroon tuq jechuudhaan subscribe gochuudhaan gaafii garagaraa wantoota isheen gadhiistu hordofuudhaan like subscribe gochuudhaan wanta barumsa qabullee irraa barachuu dandeessu. Welcome baga nagaan dhuftee jaallatamtoota hordoftoota wajjin nagaa wal gaafadhu. Nagaan faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Hordoftoonni kiisiitu jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa kam jirtu nagaa keessan fayyaadha. Anis nagaa waaqayyoof haa galatu. Warroonni amantaa biraa immoo ashama harka fuunee isiniin jennee jirra. Egaa guyyaa irraa gaafa deebii macaafa qulqulluu hundaa'ee waliin qabannee dhufnee jirra jechuudha. Akkuma viidiyoo darbe irratti ilaalaa turtan jechuudha. Chaalenjii yookiin akka xabaatti amma garuu diiteelii macaafa qulqulluu wajjin kan wal qabate gaafa deebii tokko namootaan barnoota ta'uu kan danda'u, nuuf illee barnoota ta'uu kan danda'u, anillee isheerraa waan baradhu isheellee waan irraa barattu sana isiniif illee dhufnee jirra jechuudha. Kallattumaan gara gaafiitti dabarraa. Gaafii jalqabaa kan gaafachuun jalqabu ana jechuudha. Kanaafiyyuu gaafiin itti aanu yookiis immoo gaafiin jalqabaa maal jedhaa? Ati amma tajaajiltuudha. Tajaajiltuu sana keessatti jechuudha macaafa qulqulluu keessatti tajaajiltoota hedduutu ture. Har'as immoo addunyaa kanarras immoo waaqayyo dibee kaasee tajaajiltoota hedduutu jiru. Tajaajiltoota kaleessa macaafa qulqulluu keessa darbanii isaan keessa akka eenyutu tajaajiluu barbaadda? Warra amma addunyaarra jiranii keessa immoo akka eenyutu tajaajiluu barbaadda? Garaan kee kam si gammada? Tajaajiltoota macaafa qulqulluu keessaa tajaajiltoota baay'ee ajaa'ibsiifadhuu fi baay'ee seenaan isaaniillee nuuf illee barnoota ta'ee har'arraa barachaa wanta isaan nu barsiisan karaa isaanii qabannee kan deddeebi'aa jirru keessaa Paawuloosii fi Daawit baay'ee tajaajila isaanii baay'ee nan jaalladha. Lafa kanarratti yeroo tajaajiltu immoo akka eenyutti tajaajiluu barbaadda jettee gaafii na gaafatteef immoo namni tokko gaafa tajaajilu akka ebenuutti tajaajila jedhee osoo hin taane tokkoffaa ofuma ta'ee tajaajiluu qaba. Lammaffaa irratti immoo ayyaana waaqayyo isa keessa kaa'e sanaan ayyaana nam tokko osoo ayyaana qabaate dachaa torba nama sanirra caalee argame ayyaana waaqayyootiin jechuudha. Dandeettii keenyaan humna keenyaan osoo hin taane egaati tajaajilli kan tajaajilamu ayyaana waaqayyootiin malee humna keenyaan dandeettii beekumsaan in tajaajilamu. Maaliif beekumsi biyya lafaa kun macaafa qulqulluu keessatti iddoo hin qabu jechuudha. Kanaaf ayyaana waaqayyoo narra kaa'een hamma ayyaanni waaqayyoo naa baay'ateen tajaajiluu barbaada jechuudha. Malee fakkeenya nama wanta siif kaafsu hin qabu jechuudha. Akkasiin jedha garuu tajaajiltootaan baay'ee dinqisiifadhu. Baay'ee fakkeenyummaa guddaa irraa argadhee baay'ee dhaloota gad of deebisanii ayyaanni waaqayyoo irra jiru kan tajaajilan baay'ee nan beeka jechuudha. Muraasa nan jaalladhas nan kabajas ayyaana isaan irra jirutu isaan kabachiisa. Ayyaanichi isaan irra jiru fakkeenyummaa guddaas qaban. Fakkeenyaaf raajii keessaa raajii Masarat Taayee baay'ee waaqayyoon kan itti fayyadamaa jiru dhaloota baay'eedhaaf nama bu'aa buuseedha. Akkasumas immoo faarfattoota keessaa faarfataa Salamoon Alamuu baay'ee garaan koo itti gammada. Baay'ee faarfannaa seenaa koo jijjiirudha. Akka isaatti yoo tajaajiltu hin gammaddu? Akka isaatti osoo hin taane akka waaqayyo ayyaana na baay'isetti dhiyaanan dogoggorsiisanii maaliif akka isaasitti miti. Isa waaqayyo haala ittiin dibee kaase qaba. Anaafis immoo nu hundumtuu mucaa waaqayyooti waan ta'eef kennaa isaaf kenne ana na dhorkachuu hin danda'u. Inni murteessaan garuu fedhiidha, barbaaduudha. Haaluma waaqayyootti siqeenya qabduu fi hidhata waaqayyoof qabduun ayyaanichis dabalamaa deemaa jechuudha. Kanaaf baay'ee kanan jaalladhu Salamoon Alamuu dhugaadha. Faarfannaa isaa dhaggeeffadhee sin quufu baay'ee itti siikamee jira. Baay'ees
baradhee jira akkasumas immoo nama waaqayyo nama nuuf kaatu raajii masarat taa'ee akkasuma baay'ee nan jaalladha nan kabaja baay'eetu jira maqaa isaanii kaasee hin xumuru baay'eetu jira waan ta'eef fakkeenyaaf nama lama sii kaasee mucaa qulqulluu keessaas jechuudha. Guddaa galatoome jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu yoo ilaalle fakkeenyaaf dhugaa dubbachoo ta'e ani mataan kiyya akka kiisetti yookiis immoo akka kiisitti yoon tajaajile yookiis immoo akka raajii masaratti akka Salamoon Alamuutti jedha malee namoonni dibata narra jiru akka narra jiruun tajaajila jedhan muraasa harka 100% tokko kan garuu fakkeessuudhaan yookiis immoo kennaa isaaniin alatti carraaqu yeroo baay'ee tun garuu gufuu waldaa kiristaanaatti gufuu tajaajiltootaati gufuma eebba isaaniitti illee jechuudha faallaa deemu fakkeenyaaf ani dandeettii herregaan qabu yoo ta'e ishee dandeettii ingiliffaa yoo ta'e an dirqama of gootee deeqaa ingiliffa kettan kufa yoo ta'e namni ichi wal nakaas hin jiru jechuudha. Ofumaa hiixatu jechuudha. Garuu deebiin isheen ulaatte hedduu nama boonsa namaaf illee barumsa dabarsa jechuudha. Namoonni fakkeenya akka abaloo osoo hin taane ani akka waaqayyo na godhe akkan itti dibame akkan itti waameen tajaajila yoo jedhan biyyattiidhaaf illee dhalootaaf illee waldaa kiristaanaaf illee lubbuu haarootaaf illee fakkeenya ta'uu danda'a. Saarraa kanaaf garuu gufuu taana nuti jechuudha. Ganama galgalas gufuu ta'ee dhaloota siin quunaa jechuudha. Innaa guddaa galatoomee eebbifamee jedha. Waaqayyo isaa eebbisooti illee eebbifamee gaafii tokko si gaafadha. Gaafiis gaafadhu waa'ee faarfannaatiin wal qabateeti. Ati faarfannaan kennaadha moo dandeettiidha jettee amanta? Faarfannaan dandeettii miti kennaadha. Fakkeenyaaf kennaalee hedduutu jira macaafa qulqulluu keessa. Keessattuu Qorontos keessatti akkuma haasa'u jechuudha. Kennaa hedduutu jira. Kennaan dubbii, kennaan gorsaa, kennaan barsiisaa, kennaan lallabaa, kennaan raajummaa, kennaan faarfannaa, kennoolee hedduutu jira. Kennaa gaggeessummaa, kennaa gorsuu, kennaan hedduutu jira. Kennoota sana keessa kennaan hedduun guyyaa tokko dhaabbachuu hin dandeenye faarfannaadha. Maaliif sitti fakkaate? Faarfannaan dhaabbachuu hin danda'u. Gaafa addunyaa kanarraa godaantee duutu faarfannaan itti fufu. Lallabni garuu biyya lafaarratti, barsiifni garuu biyya lafaarratti, gorsi garuu biyya lafaarratti. Wanti ati gootu hundumtuu biyya lafaarrattidha kan ati gootu nama deebisuudhaaf. Achitti garuu eenyuun deebisuu hin dandeessu sa'aatii 24 zufaana yookiis immoo teessoo isaatti marfamee hundumtuu ergamoonni macci kuma akka tilli dabalatee faarfachuu yeroo hundumaati. Kanaafuu kennaa addaati. Dandeettis miti. Garuu yoo diiteelii isaa yeroo ammaa kanallee walaloo beekanii fi yookiin dandeettii yeedaleessuu yoo qabaatan ani faarfataadhaaf hin jedhu. Garuu namoonni dhugumaan kennaan faarfannaa irra jiraatu faarfannaan sanis si tuqa dhaloota illee hin tuqa osoo hin jaallatiin guyyaa tokko yoo dhageesse guyyoota biraa faarfannaa sun dhufee keessa faarfata. Maal sun kennaa ta'uusatu beekama. Tole faarfannaan ati deebina ati naa deebisitee irratti kennoolee amma fakkeenyaaf macaafa qulqulluu irratti kennaan kennaman isaan kennaa bakka afuritti qoodamu. Kennaan bakka afuritti qoodamu sana keessaa isa hirree gaafa ilaallu 18 waan akkasiiti jechuudha. 18 san keessa garuu kennaan faarfannaa caafamee jiru. Kennaan faarfannaa dandeettiidha jedhameeti jechuudha kan beekamu jechuudha. Dandeettii uumamaati kan jedhu keessatti jechuudha kan ramadamu malee kennaadha jedhamee miti jechuudha kan inni jedhamu. Yaada keessan asirratti nan barbaada. Faarfannaan kennaadha moo dandeettiidha kan jedhu isheen illee kennaadha jettee jirti. Namoonni dandeettii isaa qabdan kennaa akka ta'e ragaa guutuu wajjiniin akkanaaf keessa komentii jalatti nan barbaada. Anis akkan baradheettis akkan beekuttis dandeettiidha malee kennaadha jedhamee miti jechuudha. Macaafa qulqulluu garuu caafamee jira. Faarfadhaa ka'aa kan jedhu sammuu hangamitti faarfatudha. Sanaaf iyyuu ani ammas taambooris taanaan jechuudha. Kennaatti nama malee dandeetti jiru. Dandeetti yoo ta'e immoo jechuudha abbaan barbaade dhufee koo maali sana taane immoo sirbata. Sirba koo dandeettiidhaan godhama. Kuni garuu ulfinichi achi keessa jiru hundumti diiteeliinsaa mee namoota fakkeenyaaf namni hundi dhufee faarfachuu danda'a? Okay, utuma faarfatee faarfannaa hunda si dammaqsa? Hin dammaqsu maali aaree dandeettii miti qaba. Kennaatti nama nama. Anis akka amantii keessa koo jirutti kennaatti nama nama. Garuu akkan baradheetti kennaan afurtu jira. Afran sun yoo hiramu 18 sana keessa garuu kennaan faarfannaa hin caafamne. Egaa hanga beeknutti hanga jennee amannaa. Namoonni kan beektan yoo jiraatan dabalataan nukaa komentii irratti yaada kan sirriitti nan barbaada na barbaachisa waan ta'eef jechuudha. Namni waaqa isaa goomsuuf hafe gowwummaatti jal'inaa mana isaa kaawwate baaduu